Oromoon takkaa yeroo dheeraa keessa akkanatti hiriira ba'een beeku guyyaan irraa annatti tole Oromoon akkana walii dhukkubsachuun walii hadooduun waan furmaata rakkoo teenyaa kaajeetiin yaada. Kanaaf yoo wal cinaa dhaabbanne miidhamaa keenya nama keenya ka du'e nama keenya ka hidhame nama keenya kan saamame yoo akkanatti dhukkubsannee fi kaanee sossoone waan barbaannu harkanna. Ammoo iyyaa ooluun himachaa ooluun bu'aan qabu. Himachaa ooluu odoo hin taane humnaanis qabsoodhaan wal qabachuudhaan waan barbaannu san argachuun dirqama keenya. Mirga rabbiin akkuma ilma namaatti rabbiin nus nama godheen uume nuti namaa gadiimi sammuu akka namaa qabnaa ijaa gurra akka namaa qabnaa nutuman nu hidhan jennee himachaa ooluun nu waa ga'u nurraa haa dhaabbatu. Haa dhaabu eenyu nuhii jechuudha. Yoo lafaa kaanee sossoonee qabsoo goone himannoon barabaraa duuti barabaraa hidhaan barabaraa ajjeechaan barabaraa nurraa hafaa. Kanaaf kuni jalqabaa asitti lallabnee galuu qofa otoo hin taane hojiidhaan argisuu danda'u qabna jeetiin yaadaan kana hunda mul'atu. Dhaamsi ijoollee biyyaatiif wanni dhaamtan jira warri wayyaa yeroo ammaa kanatti jara ka du'aa jiru jara ka miidhamaa jiru dhaamsi jaraa dhaamsi. Jara keenyaan nuti isin gootota keenyaa isiniin boonnaa diinni keessan lafatti hafuu ni bahaa hanga gaafiin keessan deebuutti ibboodan deebinu isin waliin jirra isin cinaa jirra dhugaadhaaf dhaabbannaa mirga ilma namaatiif dhaabbannaa bilisummaa teenyaaf dhaabbannaa bilisummaa saba nama hundaa ni kabajna mirga keenya hin kenninu isin waliin jirraa jabaadhaa isin cinaa jirraa jaan. Akkuma argaa jirtu kana uummanni Oromoo magaalaa Siyaatilitti hafne as keessallee namni baay'inaan gurmuu guddaa dargaggoota namni biyya du'aa jirsullee harki guddaan dargaggoota barataadha. Barataa qalamaa fi waraqata malee waan biraa harkaan kan dhumatu jira. Kanaaf ergaan nuti barattoota du'anii fi maatii isaaniitii fi barattoota miidhamanii bakka isaan jiran beekanne dabarsinu. Ufumaa isin bira hin jirre malee bakkuma jiru isin waliin jirraa dhukkubbii deessan isinirraa qoodamnaa. Amma bakka jiru maratti miidhaan mootummaan Itoophiyaa sun qotee bulaa keenyarraan ge'u barataa keenyarraan ge'u bakka nuti baachuun dandeenya ga'ee jira. Amma achi isin waliin jirra bakka jirtanitti jabaadhaa jedhaan ergaan kiyya. Hayyee hiriirri nagayaa kuni bu'aa maal qaba jettee yaaddu? Hiriirri nagayaa kun bu'aa lama qaba akka eeda kiyyaati. Tokkoffaa namoonni biyya jiran suni hiriirri nagayaa bahuu dhiisii dubbachuu hin danda'an ukkaanfamanii jiran. Nuti ammoo biyya keessa jiru kanatti dubbachuu dandeenya. Fedhii isaanii san ergaa isaanii san addunyaatti dabarsuu dandeenya. Wani nu goonu ergaa isaanii san waan biyyattii Itoophiyaa san keessa adeemsifamu jira. Hawaasa addunyaa dhageessisuuf deemu. Lakkoofsa tokkotti. Lakkoofsa lammaffaatti ammoo namoonni biyya jiran maatiin ijoollee du'anii sun ijoolleen du'an sun ijoollee hidhaa jiran suni kaayyoo isaan deemanii sun kaayyoo Oromoo mara kaayyoo Oromoo biyya jirtu osoo hin ta'in biyya alaala jirtu bakka jiran maratti kaayyoo isaan itti du'an sun kaayyoo ta'e ta'uusaa argisiisuuf hiriira kana baanee jechuudha. Galatoomi. Hayyee ergaan hiriira nagayaa kana ergaan isaa maal? Ergaan hiriira nagayaa kana yeroo ammaatti obboloowwan keenya qotee bulaa keessattuu bara 21ffaa yookaan 21st century kana keessatti mootummaan wayyaanee karoora waggaa dheeraa Oromoo displace gochuu yookaan immoo Oromoo qe'ee isaarraa lafa isaarraa buqqisuudhaan daguuggaa dhala namaa irratti geggeessuudhaaf qophee inni karoora yeroo dheeraa qabu mormuudhaaf Oromoo qe'ee isaarraa buqqisuudhaaf sagantaan lafa kaa'ate kana Finfinnee naannoo Finfinnee fuudhee Finfinneetti dabaluudhaaf keessattuu uummata rakkataa qotee bulaa dafqaan bulu naannoo isaarraa buqqisee warra investorootaaf kennuudhaaf san pointiin achitti jirtu keessattuu ilmaan Oromoo duguuggaa dhala namaa irraan geessisuudhaaf aadaasaa afaansaa eenyummaasaa balleessuudhaaf kaayyoo mootummaan wayyaanee baafatee ga'e mormuudhaaf
lammaffaan yeroo ammaatti kana mormuudhaan ilmaan keenya bolotawwan keenya barattoota keessattuu abdii boruu ilmaan Oromoo yookaan immoo biyya Oromiyaa kan ta'anii gaaffii mirgaa gaafachuu isaaniirraan kan ka'e mormii Oromoo lafa isaarraa buqqisuu kana dura dhaabbachuurraan kan ka'e mootummaan wayyaanee yeroo ammaatti deebii rasaasaan kennaa jiraachuusaa mormuudhaaf hiriira nagaa kana qopheessinee akkasitti taasisirra amma. Warra biyya amma hiriira nagaa godhaati rasaasaan lafarraa duugamaa jiran dhaamsa maal dhaamtaaf? Warra biyyaa yeroo ammaatti biyyatti rasaasaan dhumaa jiranitti dhaamsa qabuu fi rasaasaa fi reebichaa fi tumiinsi yoomiyyuu qabsoo mirga ofiif gaafachuu fi qabsoo abbaa biyyummaa irraa booddeetti nama deebisu. Sana waan barachaa dhufe Oromoo yeroo dheeraa keessa Taaddee Birruu, Elamoo Qilxuu, Alamuu Qixxeessaa gootota Oromoo ammaan darban yoo rakkooftee ilaalte yerootti du'iinsi ilmaan Oromoo, du'iinsi barattoota Oromoo, du'iinsi qotee bulaa Oromoo yoomiyyuu taanaan uummata Oromoo qabsoo irraa akka hin deebisne kanaafiyyuu manni Oromoo hirree tokkoon barataasaa abdii boruu dura dhaabbatee waliin dhaabbatee akka inni falmatu falmii akka itti fufu nutis ummanni Oromoo biyya alaa jiru waan danda'ame hundumaan uummata keenya bira harka qabannee akka dhaabbannu dhaamsa dabarsaaf. Maayirratti wanni diimaa fulatti hidhate kun haala wanni isaa wanti diimaa afanitti hidhanne kun ergaa lama qaba. Ergaan tokkoffaa mootummaan Itoophiyaa mootummaan wayyaanee waggaa dheeraadhaaf waggoota dhibbaniif Oromoo afaan qabu. Mirga isaa akka hin gaafanne, abbaa biyyummaa isaa akka hin gaafanne, qabeenya isaatti akka hin fayyadamne akka isaan hin dubbanneef afaan hidhuu kan ka'e hin dubbatinaa jechuu mul'isuu addunyaatti afaan nu qabuu akka jiran ilmaan Oromoo yoomuu akka afaan qabamuu hin dandeenye kan lammataa immoo yeroo ammaatti ilmaan keenya bolotawwan keenya dhiigni isaanii dhangala'ee dirree irratti hafee awwaalcha sadarkaa rabanitti kan itti yaadachuufiti waan diimaa afaanitti hidhannee. Galatoome. Galatoome.